Miliyonotiin kudha lamaatu yookaan kudha tokko haa taatu kudha lamaa guurame kun ammoo ammatti yaalaaf wanni lafa jiru jira ka jedhamu sanidha. Amma waan guyyaa kana isaatiif dheengaddaa isiniif fixuudha. Amma sanillee qoranne maraayyuu isiniif fixuudha. Ya gaafin bareeda. Konkolaataan miliyoona 3 wadhakka irraa bahee takka achitti naa qabadha. Manni yaalaa amma nama guddaa maa fidan isaan tokkoffaa neetworkiin qabe lammaffaa birrii yaalaaf guurame makiinaa bituu maaltu barbaachisa? Nuhoo yaalaaf guurame yeroo neetworkiin sirreeffadha usaala dhiifama neetworkiin sirreeffadha. amma sirroomne amma sirraa dubbadha. Miliyoonni 3 wadhakkaa konkolaataa irra bitamee konkolaataan akka amma jennu kana gatii isaa kanaan haa ta'u malee konkolaataa irra miliyoonni 3 wadhakkaan jira. Miliyoona 1 jala kan ta'u mana yaalaatitti kan bahee jira 2. Miliyoona 1 jala kan ta'u porososii yeroolee sagantaaleen akkana sagantaan fundraisingidhaaf hojjetamu porososiilee warrooti wantoota gara waan isin normaali akkanumatti generally understand gootan baasileen bahee jira gara miliyoona jalatti ka dhiyaatu jechuudha. Gamasiin ka bahee jira. Ammallee wanni haqiiqaa takka ta'e isin irraa beeytan amma qalbii keessanillee isin fayyisu kan isinitti ani dubbii masmara guutuu isaa qoradhee haqiiqaa jiru lafa kaa'e. Nuti diiniif si jaalanna. Ummata kanallee sirraa qabuu dandeenya. Dhaabbadhu jennee dhaabna. Mallaqni yoo akka kaashii lafa jiraate lafa jirti himi jennee kunoo ka akkaawuntii irra jirtu tana qara miliyoona 4 way ture kaleessaa fi dheengaddaaf kaleessa itti galee amma jaagalee jira. Miliyoonni 6 peejii irratti ammaxxanse suni galee jira. Hayye tuun ammoo konkolaataadha yoo ka gurguramtullee taate gabbayaati laalaa kunoo jedhee jira. Inni biroo yaala kanaaf gaafa deemu anini nama haala kana keessa jiru sanyi ilmi kiyya kanarraa bahe kuni boru adda namni gaafa fayyaa kana dhukkubsate kanallee yoo mana yaalaa deebi'e yookaan riifarii marsaa lammataa deebi'ee jedhee kadhatuu hin danda'u. Kaayoo ilma kiyyaatii fi jiruu ilma kiyyaan balleessu jedhee akka daa'ima kiyyaatitti namni sirris ta'uu danda'a sirris dhabuu mala. Miliyoona 2 maqaa daa'imaatiin akkaawuntii irra kaa'eefii jira. Yoo jiraadhellee ilma kiyyaan tajaajila jedhee yoo du'ellee isaan haftu jedhee karoora kana yaade. Wanni sun sirris ta'uu danda'a sirris ta'uu dhabuu danda'a. In general wanni lafa kaa'e maali? Ani adeemsa jiru kana haqiiqama jiru konkolaataa matanaayyuu miliyoona takka haa baaftu ummatatti himuu dhabuun. Ilma kiyyaaf jedhee tartiiba kana godhe jedhee namatti himuu dhabuun. Sababa kanaan hawaasni kaleessa naa ifaa jedhee deebi'ee wal dhabuun ani dogongora. Danda'ame yaalameellee ifama gaafatutu ana fayyaa bakka ana biratti hafte 15 miti yoo achi jalaa geetteetiin jette achi olu yoo naan jedhani ana biratti jirti hanqooni ummata kana ifama gaafadha malee an ummata afoo dhaabadhee rakkoo qabdan jedhee isaanitti badiin deebisuu ifama gaafatu dhufee ifama narraa haa ta'anii waan namni arsii qabuun fi namni namoomaa qabuunillee isaanii fixadhaa waan Oromoo walii qabuun. Sikofa miti waan Oromoo walii qabuun illee fixadhaa fi kanaafuu dhiifama naa godhanii du'aa naa godhanii mallaqni naa gahee yaalamullee tole yaalamuu baadhullee ani eegana qalbiin tiyya na toltee rabbii kiyya wal gahuutu naa fayyaadha jedhanii isin dhufan kana. Jaalanne dhiifama qarii dhufeettana asli dhiifama Ustaaz Xaahiriin deebisi ba'alla dhiifama wajjin. Ustaaz Xaahir barreessa. Ustaaz Xaahir lakkoo tokko barreessa warra militar lakkoo tokko barbaada. Ustaaz Xaahir tu waan kana komitee waliin barreeffamni jalqaba irraa ila baamurtii wanti takkatini gaafiin ergaa sheekat la dhisa ilaali asli doktarli amma ani maali kaayyoon kiyya ko doktor dhiifama wajjiniini ati dubbadhu kana booddee waliin haasai alkanan jedha kana kooti malee dhiifama nu godhama asli enno abbaa murtii takka hin barbaachisu ani kaayyoo qabaa kaayyoo deemuuf qabaa waan deemuuf san argadhe amma tokkoffaa ani Ustaaz Xaalibu yoom Bilaal naan jedhe irrifadhe
anamma osoma wallahi jechu ani nama akka keessanii kan dura dhaabachuun barbaadu ija keessanii rabbi na hambisu yoo zananatti badan afoona illa abshir bareedaa ani wallahi rabbi ninafa waan akka waanyo jibba kan rabbi natti umle qalbitii keessatti haalummaan sochii godhamaa jiru naa ta'uu dinnaan akka nama miidiyaa kana jirutti jala deeme sila amma hadiisa kana keessan 15 kiyya 16 jira walitti nuuf roomsaa kitaaba keessa quraana keessa nu barbaada isin ilma jira osoo nama biraa taatee isin ta'uu baatte sila hin jedha isinuma ta'utti an fuuluma keessan argutti quufean osoo nama biraa taate wallahi gad hin dhiisu halaalatti akka kaan jedhu kana yoon taane dhiisuu ne dhuyu sila because ijoolleen xixiqqooleen idiit gochuu jira mana isinumatti quufean quufe dhufuu keessanittu quufe osoo waan akkanaan jechuu baatan innumaan baqaanii ummata kiyyaa na bira jirtii hin balleessee dhiifama eega jedhe dhiifama nu jibbu shayxaana qofa warri koree keessa ture xaahir galatoo waan jedhu yoo jiraate haa dubbatu sanbooda namoonni asirra yaada qaban gaafii isin gaafachuu osoo hin taane yaada qaban Masli haa dubbatanii sanbooda oolfimaan uummanni illee dhiifama godheef illee dhiifama gooneefi fuula duratti yaalaaf meeqa norraa isaa dubbatanii goolabna isin hin teessifnu. gaafii osoo Mala taane asli dhiibbaa jibbaa akkasii qabu ani xaahir dubbadhu carraasii kenna. oye ustaaz asli osoo ustaaz xaahirin dubbanne gaafii kiyya xaahirin gaafatadhee abdadha waan ta'eef wanni walii galuu qabnu ustaaz waan ustaaz xaalibuun fidee dhufee itti son dabal irraa akkana fudhannee amma masarraa deemnu hundi keenyaa tokko jira. Naka bajnu nama jaallannu waan ta'eef yoo isaan asirraa bahee asuma dhaman wallahi laziim. Waraqaa miti fuula isaanii furanna. Hundi keessan ammoo fooloo godha. Amma nuti ustaaza barnu fuula keessan furanna malee waraqaa isin fiddanii miti. Eeywa amma ammoo nuti koree kabajaa keessan hin furanna. finna diinii duniyaa rabbi isin haa kennu finna diinii duniyaa rabbi isin haa kennu nuti koree ustaaz Ibsa Hasan dabalatee ustaaz Xaahir Sayyaa dabalatee koree qaamaa fi niyyaa fi waamee qaamni hagar dhadhama'aa jiru maaliif akka bifa kanaan ignoor ta'anillee ani hin beeku kana ustaaz Xaahir keessa haa bahu sanillee ustaaz Xaalibuun maal akka hin beeku mee ustaaz Xaahir waan kanarratti koree kanarratti hoogganaa waa hunda nu qindeessaa waa hunda sirreessaa ture ustaaz Xaahir waan ta'eef mee ustaaz Xaahir carraa kennu inshaallah. Ustaaz Xaahir carraan keessan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاسا باي اللي ناسه ومتي كورا دبدا بتا يابتي مرغان يابتي والجيتين كورا دا جداني وي تمام ما كاني غمان اللي غمان انستو غمسين استو وانتو بربانو Sagale. Ustaaz Xaahir. يفهم نرتب البلن نرتب البلن نرتب البلن يفهم أتوتي دم كنا واي كنا حرامتي كنا جنة كاساتين تراني دم كنا ما بجل إفتنون جدني دبجاتين تران كما جرّات دم كنا كورين التقدمو كبا بوليسي كنا كن دكوساتو جرا يعلمو كبا وانجلو رتي مريا جاتورة وبوليسو مكينا بوليس أبدي رجاسا أديسو كنا waliin tenne waa'ee abdii maa calleeftannuun jedhe dhugaa dubbachuun barbaachisaadha waan ta'eef waliin tenne abdii gattanii jirtanii nuti abdii hin ganne namni haajalleen biizii nama gootii gamaa gamana deema achirratti waa'ee isaa kana maal jettaree jennaan koreen itti haa ijaaramu koree malee wanti socho'u gaarii miti yoo san waan jiru ifa godhaa waan barbaachisu akkasi gaafataa yoo deeman wanti tun akkasi bareeddi obboleessi keenya kun illee dafee akkasitti yaalamuu danda'a waan jedhu irratti haasofne waliillee gallee gargar baane kotti dawwallee warri jalqabarraa dhimma kana keessa jiru Haydarii ustaaz Mubaarak Adamii akkasuma nama biroo abbaa caaliis haa ta'uu Sayyaa namoota kana hunda walitti daballee mammari'annee dhimmi kun tartiiba godhachuu qaba jennee lafaa kaane. Mari'anne kan mari'anne guyyaa lama dura erga mari'anne irra walii galle guyyaa kaleessatti beellamannee turre haa ta'uuti guyyaa kaleessaa nuti mari'anne san irratti rabbiin hin feene obboleessi keenya abdiin ana baay'ee na dhukkubaa narra laalinaa ana ammaa bakka jiru hin beeku wallaahi bakka kana jedhee sitti himuun danda'uu naan jedhe bilbila edallee dubbadhee ture
bilbila yeroo tokko dawwalee finarraa kaasee abdii si bira dhufuu barbaanna mee akkamii jennaan abdiin amma dhufuu amma hin dhufidhaan mijatu ana na dhukkubaa mana yaalaa deemuu wadaanaan jedhe maal taateenna garaa kanarratti qoisii dha'ii ta'ee jira baay'ee na dhukkubaa jedhe hayyee haa ta'u akkana jedha abdiin jedhee jamaa kennatti himee ergasii itti bilbili kamaarree karaa kanaayyuu dabra asitti wal geenne ergasii haa deemuu jedhan anis yaada kana deeggare itti bilbile abdii maarree kottu nurra goruu dandeetta innaan eeyyan nuun jedhe sana booda eegaa turre naannoo daqiiqaa walakkaa booda bilbileef abdii dhuftee bilbila itti bilbilee yeroo sadi narraan kaafne haa ta'u xumura irratti miiseejii naa barreesse jechuu abdii baroonti wal geenneef dhimma kan keeti wama kan kee kana tartiiba itti goonaa jedheeni jennaan ani obboleessa kiyya wallaahi ani maraachuutti jira ammaa bakka jiru hin beeku please naan jedhe anachumattiin dhiisee ergasii nuti hundi kennaa gamaa gamana gallee jechuudha. haa ta'uti namoonni kunniin hundi isaaf jecha obboleessa keenya kana yaalachuudhaaf jecha tarkaanfii kana fudhate namni kun hunduyyuu jechuudha. haa ta'u wanti sun nuun milkoofne obboleessi keenya addisuutti illee himne addisullee nu biraa deeme nuun deebine sawwajjiin uyyuu liivii banatee haasaa ture irra fayyadee nu biraa deeme dhimma obboleessa keetiiti kanamaa akkana nu gootennaan waltajjiin akkanatti walitti nama qabamu hin jiru isattuu xiqqoo isii qalbii cabee jira jechuudha yeroo san keessatti haa ta'uuti ustaaz Xaalibuun hadda guyyaarraa dhimmi kun ajandaan kun argamee qilleensarra deemee qalbii nama hundaa cabsee wanti kun osoo akkamitti ta'ee waan jedhu nuu yurifanne hin dubbanneen cal'ifne jechuudha haa ta'u edaa mari'atamee jarri kunniin koreedha komiteen kun waan tokko nu waa fiduu jedhan asumarratti ajandaan kun jijjiirame kanaafuu akkaataa ittiin ustaaz Xaalibuun dhimma kana kophaa isaa itti fidanillee nu dhibee isaan karaa osoo deeman waan kanatti illee dabalamanii makamanii waan kana sirreessanii haa ta'u nuti ima fudhanna wanti nuti fudhanne hin jiru garuu bilbilli nurraa ka'uu didee nus maaf akkana kan nu godhan akka nama waan kana yaadutti xiqqoo qalbiin keenya nu cabee jira jechuudha. qalbiin keenya gara kiyyatti akka kiyyatti qalbiin keenya cabee jira maaliif yoo xiqqaate namni tokko dhimma namaatiif erga bahe dhimma san namarraa qeebaduu qabaa fudhachuu qabaa ishechuu qabaa isaaf jecha mana baanee karaa dheeraa deemne miilan sanuu haa ta'u erga dhumattee wanti kun dhumatte ammas waan kana tartiiba itti godhamee obboleessi keenya kun yaalamuu qabaa obboleessa keenya bira dhaabbachuu qabnaa kana wanti an jedhu wanti biraa hin jiru ammas namoota dabalataa warra bifa koreen akka ustaaz Ibsaallee yaada kana keessa jiran naja ennu sayyaan keessa jira haydar ustaaz Mubaarak inumaa dhimma kana keessa galu jedhee nama baqataa ture maaliif akka baqatellee hin beekne haa ta'u nuti itti ciccine waan kana sirreessina jennee amma jarri kun argamanii abbaan caalillee naaf hin mijatu yaadni keessan naa ta'a jedhee deeme kanaaf ammallee wanti kun tartiibni itti godhame obboleessi keenya yaalamuu qabaa tartiibni itti haa godhamuu yaada jedhuun qabaa. Galatuma. Koreen kunillee bifa kanaan gatamuu qabu ustaaz Xaalibuun. Dhiifama Haydaro. Amma anatu yaada dhiyeesse malee wanni an jedhe kuni abdiin qalbiin fudhate hin fudhannellee namni waan hin dhageenye dura dursoo qalbiin namaa yoo fayyite kun rakkoo hin qabu. Mee waan kana abdiin maal jedhaa kana namni amma namuu qalbiin isaa xiqqoosii madaa'ee jira. Nama fayyatu waan fayyaa dubbata dura fayyinee waan fayyaa haa dubbannu. Odoo abdii irraa yaada dhageenye hoo carraa isaanii kennine jechoo dhiifama guddaa. Bareeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuti keessan akkam jirtan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Egaan jalqaba irratti dhugaa dubbachuu fi hawaasni bal'aan asii dabalatee namoonni asirra jirtan hunduu jaalaa gubbaa kan jirtan onnee koorra dhiifama isiniin jechuun jaalladha. Maaliif jennaan isin dura dhaabadhee maaliif ammoo isin dura dhaabadhee an baankii isteetimentii hojjechiisee hin beeku maallaqii akkasiis akkaawuntii koorra gala jedhee yaadee hin beeku. Dhuguma koon waan miidiyaarra haasa'uun haasa'a. Aga kana miti miliyoonni 10 galeera 8 galeera jedhee yaadeen beeku dhugaa dubbachuuf haqiiqatti kanaafanii gigim jedhee ma dhaggeeffachaa ture waan sana amma adda baafannutti anis baankii isteetimentii dhaqee amma adda baafadhutti jedheen callisaa ture malee dhiifama jechuun hin barbaada. Itti aansuudhaani dhugaa dubbachuudhaaf maallaqii akkuma hamma ustaas Xaalibuun jedhanii amma baankii deemnee baankii isteetimentii hojjechiisnee
kompiitaraan fudhannee maal jenneetu gara manaa deemneetu wantoota ba'aniif wantoota galan maaliif akka ba'an maalirratti akka ba'an waan hundumayyuu ilaallee jirra. Wantinirraa jechuudha statementiirraa jechuudha waan qabatamaa waan lafa jiru. Innaa akkuma isaan kaasuuf yaalan isaan kaasaniiru yaalaafis ta'e piroosesii yeroo sana farraazingiif yookiin gargaarsaa garaagaraafis ta'e akkasuma piroosesoota adda addaa wantoonni asirratti dubbataman jiru jireenya koo guyyaa guyyaa fi akkasumallee akkuma isaan jedhan koree keessaallee nama wajjin mari'annee maallaqi kun akka hin badaa maal gochuu qabna jennee haasofne konkolaataan akka bitamu konkolaataan karaa koree sana argame birrii waan dhukkubsataa ta'eef maallaqa baankii nuu dabarsuu dinnaan wanti sun fashalate ergasii immoo erganii yaalamee ba'ee akka carraa konkolaataa wayii argame namni sun sa'aatii sanatti na argamuu hin dandeenye biizii ture baay'een bilbilaa fi ture koree sana keessaa jechuudha. Asirratti maqaa isinii dha'uun barbaadu. Anis maallaqa nan balleessa beeku namoonni natti dhiyoo jiran amala maallaqa balleessuun qaba. Yoo nama rakkate ergee amala maallaqa jechuun maallaqni harkaan ta'u dhugaa dubbachuudhaa fi namni amala akkasii qabu jiraachuu danda'a waan ta'eef beeka. Konkolaataa